Waajjira fayyaa mana maree magaalaa Adaamaatti koreen dhaabbii misooma magaalaa gamaggama raawwii hojii kurmaana sadaffaa seektaroota garaagaraa geggeesse. Kaayyoon gamaggama kanaas raawwii hojii kurmaana sadaffaa ilaaluun ciminootaa fi hanqinoota adda baasuun kallattii fuulduraa kaa'uufidha jedhame. Gamaggamicha irratti seektaroonni 6 kan hirmaatan yoo ta'u, biiroon carraa hojii uumuu fi ogummaa magaalaa Adaamaa, manni qopheessaa magaalaa Adaamaa, waajjirri daldalaa magaalaa Adaamaa, waajjirri koonistiraakshanii magaalaa Adaamaa fi waajjirri investimentii magaalaa Adaamaa gabaasa raawwii hojii isaanii kan kurmaana kanaa dhiyeessaniiru. Walitti qabaan koree dhaabbii misooma magaalaa mana maree magaalaa Adaamaa obbo Umar Bakar koreen dhaabbii to'annoo fi hordoffii kurmaanaan ni geggeessa jechuun kana keessatti sarcaatii fi ciminoota turan ilaallee duubdeebii kennaa deemnaa jedhan. Waltajjiin kun to'annoo fi hordoffii manni marii keenya koreen dhaabbii kurmaanaan to'annoo fi hordoffii seektaroota magaalaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa irratti geggeessa. Kuni to'annoo fi hordoffii idilee kurmaana sadaffaati. Seektaroonni keenya karoora isaanii nu bira galchu. Jalqaba baraarratti karoora nu bira galchu. Raawwii isaanii immoo kurmaanaan nuuf fidu. Nuti immoo kurmaanaan to'annoo fi hordoffii gaggeessina. To'annoo fi hordoffii kan gaggeessinu karoora jalqaba isaan galfatan san ilaalla. Qixa karooraatiin karoorri sun lafa bu'ee moo lafa hin buunaan jedhu ammoo gabaasa isaan nu ergan keessaa ilaalla. Harcaatiin hoo jiraate keessatti argannaa jechuudha. Kanaaf raawwii isaanii kan ittiin to'annu kan ittiin hordofnu keessaa isa tokko. Kanaaf kun immoo to'annoo hordoffii kurmaana sadaffaa bara kanaati jechuudha. Guyyaa har'aa kanas raawwii kurmaana lammaffaa xiinxaluun kallattii kurmaana sadaffaaf kenname seektara kamtu hojiirra oolche, harcaatii jiru tooftaa kan fayyadamuun sirreessan kan jedhuu fi qindoominni jiru maal fakkaata kan jedhu yeroo ilaallu akka seektaroota hundaatti raawwiin kurmaana kanaaf fooyya'aadha jedhan. Haa ta'u malee hamma harcaatiin tokko waan jiraniif gara fuulduraatti harcaatii jiran sirreessuun ciminoota jiran jabeeffatanii qindoominaan gara fuulduraatti hojjechuu qabdu jechuun himaniiru. Duubdeebii ilaallee fi eegneef jira. Duubdeebii jalqaba marii keenya irraa goone duubdeebii isaanii kenne san galtee godhatan moo godhanne hanqina kurmaana lammaffaa irratti isaanitti agarsiifna. Kan waliin agarre walumaan agarra baay'ee waliin agarre san hammam mala furmaataa itti makanii raawwatan kan jedhu hanqinoota keenya keessatti kan seektoroonni keenya waliin dhufanii qindoominaan keessaa baantu jira. Isanoo qindoominaan keessaa baammoo keessaan baane kan itti milkaan tooftaa maalii itti milkaan akka muuxannoollee isaanuma achitti muuxannoo ta'uuf duubdeebii kurmaana lammaffaa keessa kenneef amma ilaalaa jira. Kan biraa illee kurmaana lammaffaa fi kan san duraa kurmaana lammaffaa irratti waan laallee fi cheeklistii kurmaana sadaffaa qopheessinee jirra. Harcaatii kurmaana lammaffaa keessatti mul'ate duubdeebii to'annoo hordoffii kurmaana lammaffaatiin isaanii deebisnee jirra waan ta'eef jecha harcaatii kurmaana lammaffaa keessatti mul'atanii dabalatee raawwii isaanii kan kurmaana sadaffaa harcaati isaanii bifa kamiin kurmaana sadaffaa keessatti raawwatan kan jedhu cheeklistii qophaa'een faana kan mari'ataa jirru. Wanni agarre jajjabeessaadha. Duubdeebii ilaallee fi eegneef jira. Duubdeebii jalqaba marii keenya irraa goone duubdeebii isaanii kenne san galtee godhatan moo godhanne hanqina kurmaana lammaffaa irratti isaanitti agarsiifna. Kan waliin agarre walumaan agarra baay'ee waliin agarre san hammam mala furmaataa itti makanii raawwatan kan jedhu hanqinoota keenya keessatti kan seektoroonni keenya waliin dhufanii qindoominaan keessaa baantu jira. Isanoo qindoominaan keessaa baammoo keessaan baane kan itti milkaan tooftaa maalii itti milkaan akka muuxannoollee isaanuma achitti muuxannoo ta'uuf duubdeebii kurmaana lammaffaa keessa kenneef amma ilaalaa jira. Kan biraa illee kurmaana lammaffaa fi kan san duraa kurmaana lammaffaa irratti waan laallee fi cheeklistii kurmaana sadaffaa qopheessinee jirra. Harcaatii kurmaana lammaffaa keessatti mul'ate duubdeebii to'annoo hordoffii kurmaana lammaffaatiin isaanii deebisnee jirra waan ta'eef jecha harcaatii kurmaana lammaffaa keessatti mul'atanii dabalatee raawwii isaanii kan kurmaana sadaffaa harcaati isaanii bifa kamiin kurmaana sadaffaa keessatti raawwatan kan jedhu cheeklistii qophaa'een faana kan mari'ataa jirru. Wanni agarre jajjabeessaadha. Haaluma wal fakkaatuun waajjira fayyaa mana maree magaalaa Adaamaatti koreen dhaabbii misooma baadiyyaa magaalaa Adaamaas gamaggama raawwii hojii kurmaana sadaffaa geggeesseera. Koreen dhaabbii misooma baadiyyaa seektaroota 6 kan of jalatti qabu yoo ta'u, gabaasni raawwii hojii kurmaana kanaa seektaroota 4 dhiyaateera. Gamaggama kanarrattis waajjirri lafaa magaalaa Adaamaa, waajjira bishaanii fi dhangala'aa magaalaa Adaamaa, waajjira qonnaa magaalaa Adaamaa fi waajjirri abbaa taayitaa eegumsaa fi kunuunsa naannoo magaalaa Adaamaa gabaasa raawwii hojii isaanii
dhiyeessaniiru. Ciminootaa fi hanqinoota gabaasa kana keessatti turan gamaggamuun kallattiin gara fuulduraas kaa'ameera. Walitti qabaan koree dhaabbii dhimma misooma baadiyyaa mana maree magaalaa Adaamaa kan ta'an obbo Amaan Xaahir akka waliigalaatti seektaroota 4 irraa gabaasni dhiyaate kan kurmaana darbeerra jijjiiramni guddaan argameera. Gara fuulduraattis karoora waggaa qabannee hojjechaa jirru akka milkaa'uuf bakkeewwan hanqinni jiran irratti xiyyeeffannoon hojjechuun kurmaana itti aanutti fooyyessuun murteessaadha jedhan. Akkaataa sagantaatiin seektoroota 4 laallee isaan kun tokkoffaan waajjira kunuunsaa gonoofaati. Lammaffaa irratti eegumsa naannootii fi akkasumas mootuu waajjira abbaa taayitaa albuudati. Achi keessatti illee wantoonni akka hanqinaatittis ilaalleen jira. Garuu baay'inaan kurmaana kana keessatti seektaroonni dhugaa dubbachuuf faayidaa uummataa, faayidaa hawaasa keenyaa bu'uura godhachuudhaan kaayyoo itti dhaabbatanillee bu'uura godhatanii hojiin hojjetan hojii boonsaa ta'uu argineerra jechuudha. Seektaroonni gamaggama kanarratti hirmaatan tokko tokkos gamaggamni kun taasifamuunsaa ciminootaaf hanqinoota keenya kan nutti mul'ise waan ta'eef gara fuulduraatti ciminoota keenya jabeeffachuun hanqina keenya sirreeffannee akka hojjennuuf kan nu gargaarudha jechuun himaniiru. Koree dhaabbii mana maree bulchiinsa magaalaa Adaamaatiin har'a hojiiwwan 9 darbaniif hojjetamaa turan kan ilaalaa jirru. Kunis dursi mana mariitiif itoo dhiyaatiin karaa koree dhaabbii ilaalamee gamaggamameeti jechuudha. Gabaasni kun kan mana mariitiif dhiyaatu. Gabaasni kun itoo dhiyaatiin dura koreen dhaabbii kun hojiiwwan hojjetaman kun waraqaarra darbee lafallatti maal fakkaata kan jedhu gadi bu'ee qaamaan erga laalee boodadhaatitti dubdeebii kennee dubdeebii sana irratti hanqinoota jiran haalatti fooyyessuun danda'amuu fi kallattii fuulduraa irratti kan mari'ataa jiru jechuudha. Kunis baay'ee bu'a qabeessadha. Sababni isaa koreen dhaabbii kun lafarratti hojiin hojjetaman maal akka fakkaatu ilaaleeti kan dhufe. Irra deebi'ee immoo dubdeebii iddoo hanqinni jiru iddoo kallattiin barbaachisu irratti akka mana mareetti waan ilaalan nuuf kennu, dubdeebii sanarra dhaabbannee nutis hanqina keenya fudhannee cimina jiru akkuma jirutti itti fufsiisuun hanqina keenya immoo sirreessuun darbees kallattiiwwan jiran immoo waliin sirreessinee hojii hanga ammaatti harcaanii hafan immoo kurmaana arfaffaa keessatti daguugnee karoora bara kanaan milkeessuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Gabaasa amma qabnuuni carraa wajjin hojii dhaabbii qacarrii akkasumas yeroodhaan 17,156 hojii haga sa'a kanatti hojiitti galchuun danda'amee jira. Karoora keenya 64,446 waggaa kana hojiitti galchina jennee qabannee parsantii 108.8 irra geenyee jira. Gara fuulduraatti hojiiwwan kurmaana sadaffaa kana keessatti harcaanii hafanii fi kurmaana afuraffaattis raawwachuu qabnu akka karooraatti walitti daballee karoora xiiqii bara kanaa karoorfanne faana parsantii hanga barbaadame deemuudhaaf hojjechuudhaaf kan qabanne jechuudha. Kana gaafa jennu qooda fudhattoonni hojii kanaa hundi isaatu seektarri keenya magaalaarraa kaasee hanga aanaatti jira hundi isaatu qindoominaan hojii kana raawwachuu qabna jennee gamaagama amma gaggeessaa jirru kanaan kallattiin akka koree dhaabbittis nuuf ta'a jenneeti kan laallu.